Arsaan kaffalee jechuun fi aarsaa lubbuutti kaffalee dhufne as geenye. Miidiyaan keenya miidiyaa haaraa. Miidiyaa kanarratti immoo qophii seenaa koo jedhu irratti wanti affeeruu barbaanneef tokko tiimii aarsaa miidiyaa keessa illee waan jirtuuf seenaa kee wanta haga amma dabarsite keessaa ta'ees immoo darbee bara 2008 na seenaa qabsoo Oromoo keessatti illee maal akka gumaachaa turte, eessa akka turtee fi maal akka turte akka daawwattoota keenyaafis nuufis ifa gootu. Ayyeesinis galatooma qophii haaraatiin nu eegdani. Bara haaraa kana qophii haaraan nu eegdani galatooma isiniin jecha. Daawwattoota keenya wajjin wal baruudhaa fi maqaan koo Dursaa Amoksaan jedhama. Tiimii keessan faana ture jechuudha. Edikoo miidiyaa irratti illee wantoota garaa garaa dalagaa turre. Aarsaa gurguddaa kaffalaa turre. Gara gaaffii keetti yeroon ce'u 2008 eessa turte? Maalirra turte? Gaaffii jedhu naa kaafte. 2008 waan wal nu gaafachiisudha garuu 2008 aarsaa gurguddaatti kaffallee yeroo sana illee haga ammaa kana akka ammaa kana hojjaan kiyyas yaadni kiyyas yoo cimuudhaa baate aarsaan 2008 kaffalee baran jiraadhe keessatti kaffalee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf 2008 qabsoo hadhaawaa dhiira miti kan daa'imni shamarreen itti wareegamaa turtedha. Sirriidha. Wareegama sana keessa darbinee garuu har'a geenya. Inni deebi'eessi turte. 2008 eessas jiraattu asis jiraattu fagoo jiraattu 2008 wal naman gaafachiisu. Bakka jirutti uummanni Oromoo marti qabsoo hadhaawaa yerootti diina wajjin kokkee wal qabaa turedha 2008 jechuun. Dhimma jiraachuuf inni dhimma jiraachuu dhiisuuti 2008 jechuun. Sana keessa darbinee har'a hoo keenyaaf yaani uumaa keenya baay'een galateeffadha. Tole ta'ullee 2008 uummanni Oromoo qabsoo keessa akka ture ifadha nama hunda beeka. Garuu ati eessa turteedha gaafin koo? 2008 ani qabsoo irra ture. Maal fa'aa hojjetteetta? Qabsoo hadhaawaa, qabsoo nama hin gaafachiifne, qabsoo nama hin gaabbisiifne hojjedhe 2008. Bara koo keessatti deebi'ee qabsoo akka barichaa hojjedhee hin yaadne garuu Rabbi yoo na gargaare isa kan caalus hojjechuu nan danda'a. Inni sirriidha. Yaadni kun ammas kanaaf hin taane. Ani kanan jedhee seenaa qabdaadha. Mudannoo bara 2008 mudannoo si mudatee waan garaagaraa qabdaadha. 2008 mudannoo qabdaayi kan jedhu na gaafachuu barbaadde. 2008 mudannoo ajaa'iba. Mudannoo hamma yoonaatti hin daganne sammuu koo keessaa hin banne hin qaba. Innis maali jetti yoo na gaafatte akkuma beekamu Oromiyaa mara keessatti sochiin tureera. Sirrii. Sochii hadhaawaa, sochii ulfaataa ture. Sana keessatti wanti na mudate wantoota hedduudha. Daandii cufii irratti yeroo sana uummanni Oromoo sagalee tokkoon cufii jedhan cufuu banuu jedhan banuu irratti qabsaa'ee ture. Sirrii. Yeroo sana daandii cufuu irratti beektaanii tokkoffaa ture akka sabara keenyaatti akka naannoo keenyaatti cufii jennaan cufuu irratti tokkoffaan anan daandii irra dhaabbatu. Wareeguu soo ta'e anatu dura bu'a. Yeroo sanatti beektaa waan na mudate na dhiibne keessaa daandii miidiyaa irraas ta'e lafattis ta'e daandiin iddoo akkasitti haa cufamu. Hin beektaa yeroo sana miidiyaa garaa garaatu jira. Har'a daandiin haa cufamu jedhameera taanaan dursa kan dhagaa fi muka garaa garaa baatee daandii irra kan deemu anadha. Mudannoo na mudate keessaa tokko goddanyoota nama 4 ta'anii jira beektaa. Hiriyoota koo nama 4 faana baanee daandii cufii irratti namni 2 na bira wareegamani. Amma ammaatti hin dagadhu. Amma ammaatti kan miillatti dhabees immoo jira. Kan harkatti dhabees jira. Inni beekama. Ani yooni baruu wallaaliyyuu hiriyoonni danuun akkasuma. Namni danuun Oromoo ta'e kan gadi hin baaneen jiru yeroo sanatti. Sirrii. Namoota danuutu ijatti dhabee. Mudannoon kee inni guddaanii hiriyoota nama biraa dhabuu qofaa jechuudha bara 2008. Isa qofas miti. Ni jira. Isa malees ni jira.
yeroo sana qabsoo lama gaggeessaa ture beektaa. Qabsoo jaalalaas. Qabsoo keessaa fi alaan gaggeessaa ture. Inni alaamaa inni keessaa maali inni watti akkanii kadhutti kan wallaalummaa kiyyatti. Inni bakkee jaalala. Inni keessaa qabsoo diina wajjin kokkee wal qabaa turedha. Namni hundinuu kan beeku. Akkasi. Jaalala sana keessatti wanti na mudate wanta ulfaata. Jaalalli baay'ee ulfaata akkuma jedhan sana. Akka ilaalaa jirutti 2008 baay'ee lamaan si galaa jiru natti fakkaatu. Mee isa jaalala jette irratti mee seenaa jaalalaa keessatti wanti ati aarsaa hedduu kaffalte. Walumaa galatti immoo jireenya kee haga har'aa jiraatte keessatti aarsaa akkamii fa'aa kaffalteetta? Dhugaa dubbachuuf fedhii koo jireenya aarsaa nama kaffalchiisa. Namni aarsaan kaffalle jira jedhee yaada jireenya keessatti. Namni hundinuu haa xiqqaatu haa guddatu hojii bareedaas hojii fokkisaas haa hojjetu aarsaa kaffala. Yeroo danuutti aarsaa kaffalaa oola. Guyyaa guyyaatti taaksii nuti yaabbannu aarsaa nu kaffalchiisti beektaa? Kanaaf maal jechuu barbaadeni jaalala akkamii jalqabdi jaalala maalii keessa jirti 2008 jettee yoo na gaafatte mucaama wajjin guddanne jirti beektaa? Shamarree jechuudha. Wajjinuma daadhii taphachaa ma guddanne. 2008 sana gaaffii ta'e na gaafatte beektaa? Biyya kee faarsaa taata moo anaaf faarsaa taataatti na gaafatte. Kunillee qabsoo guddaadha. Baay'ee jireenya keessatti chaalenjii dabarse tokko kana. Biyya kee fi aarsaa taata moo anaaf aarsaa ta'uu filattaa? Yoo na dhiista moo biyya kee dhiistaadha gabaabaamatti. Sina dhiisaan ittiin jedha. Ufan ajjeesaatti. Ufan ajjeesaa jedha. Kokkee nagahee beektaa? Qabsoo ni gaggeessutu kokkee nagahee. Yoo ni qabsoo biyyaa dhiise ilaali 2008 daa'imni itti wareegamti. Ani akkamitti nan mana taa'aa deebi'e. Yoo intala sana dhiise immoo intalli sun of ajjeesti. Gidduutti miidhamaan ta'ee jechuudha yeroo sana. Haa ta'u malee akkuma jirutti ta'ee suni intala sana biraatiin hambise. Isheenis ofiinis na ajjeefnee amma ammaan jirti. Daa'ima godhatteetti garuu. Nama biraa baana. Garuu dubartoonni jaalalaaf waan of ajjeesan sitti fakkaata? Yeroo sanatti natti fakkaata. Waan ofiif jechuudha wanta ati baruu qabdu dubartoonni jaalalaaf osoo hin taane kan isaan of ajjeesuu danda'an qarshiidhaaf. An dantaa koo miti sa'aatii sanatti beektaa? Isheen of ajjeestis dantaa koo miti. Dantaan ani irraatii qabu dantaa biyya kooti. Yeroo sana qabsoo hadhaa jijjiirama har'a dhufte kana jijjiirama har'a dhufte foolii godhatte kana qabsoo miti qabsoofneeni 2008. Eenyuyyuu taanaan uummanni akkasitti nu daawwatu kun akka salphaatti miti. Kanas geenyarraa qabsoon kun foolii godhattee Finfinnee kana keessattis abbaa biyyaa taane kun waan qalliitti miti. Qoosaatti as hin gahamne. Kanaaf irratti cichaa turre. Kanaafuu ati jaalala isheerraa biyya kee filattee? Boruyyuu taanaan namni kallattii biyyaa doonatti dhufe achumatti. Naafaa beekan. Keessa naa bara uummanni kun biyya kee moo hiriyaa kee wayii haadha warraa kee filattaa yoo jettanii isheenis beektee nattaa dhuftu. Biyya kun filadhaa jechuudha. Biyya ofii aarsaa ta'uun baay'ee gaariidha natti fakkaata. Biyya ofii immoo wanti caalee jira. Biyyi keenya immoo addunyaa Oromiyaa biyya badhaatuudha. Waan abdii gaafattu hin qabdu. Biyyoota ollaa ishee jirantu ishee gaafata. Wantoota abdii hin qabdu Oromiyaa. Kanaaf Oromiyaa alatti taanaan yoo biyyuu taanaan lubbuu keenya dabarsinee yoo laanne duubatti nun deebisu. Sirriidha. Biyya ofii aarsaa kaffalu jechuun yaa'u kennaa tokko qabeetta. Lammaffaa gaaffii garuu haga ammaa jiraachaa jirta miti waan baay'ee qeerroo Oromootillee amma qeerroon Oromoo yeroo kanatti gama ikoonomiitiin baay'ee gadi bu'aadha. Haala jiruudhaan kan ka'e. Maaliif qeerroon Oromoo yeroo dheeraaf qabsoo waan tureef amma yeroo kana ikoonomiidhaan baay'ee gadi bu'aadha. Garuu immoo ikoonomiin kan argamu yeroo baay'ee aarsaa hedduu kaffalanii akka ta'e beekamaadha. Kanaafuu ati jireenya keessatti haga ammaa aarsaa maal kaffalteetta?
Oh my god. Kun nama wal nama gaafachiisu ani ijoollummaa kiyyarraa ka'ee beektaa waan hedduun dabarse. Gaarummaa kaanis dabarseera. Baay'een garaa laafa akka amma ilaaltu kana tuun ta'an baay'ee garaa laafessa beektaa. Nama nyaachisee ofii agabuu buluu danda'udha. Baay'ee uffata ofirraa baasee namatti uffisee ofii immoo akka nama daara hin qabneetti jiraachaa turedha. Siigalee chaalenjii hedduun dabarsee akkuma ati jette jijjiirama kana kan fide qeerroodha. Qeerroon immoo har'a maalirra jira? Maal gochaa jira? Manni laatamee fi raayi, lafti laatamee fi raayi. Farde biraa malee kooree qeerroo. Nuyisaa nama farde jedhe. Kanaafi qeerroon Oromoo waan sadarkaan irra jiru yoo ilaalle haga amma kanaatti nama gammachiisu miti. Uummannis kan beeku qeerroon ilaalaa jiran daawwataa jiranis miidiyaa kana kan beeku baay'eetti gammadee jiraachaa jiru. Jijjiiramni kan dhufe qeerrootiin. Qeerroon har'aa immoo maalirra jira? Gurmaa'edha jedhamee birriin itti bu'aa ture, birrii itti buufannee haga amma wanta rageenyu hin qabnu nuti. Ani mataa koo keessa jira jechuudha. Kanaaf asumaan illee namoonni nu daawwatan qaamni dhimmi isaa ilaallatu yoo jiraate qeerroof waan malu sadarkaan barnoota isaallee ilaalamee wanti ta'uuf hin malu qaama ilaallatuun gama kamiin iyyuu yoo ta'e qeerroon nu deeggarame. Qeerroon beektaa biyya kana bu'aa guddaa qaba. Sirrii. Biyya jigdee kan ijaaru qeerroodha. Siigalee. Dargaggeessa amma jiru kuni waan hundayyuu gama koominiitii gama kamaadatiinis waan hunda gochuu kan danda'u yaa'u dargaggeessadha beekamaadha. Dargaggeessa jechuun immoo qeerroo jechuudha. Qeerroon keenya sirrii marraaqe. Kanaaf qeerroo keenyaaf ani akka kiyyatti wanti ani irra jiru baay'ee ulfaataadha ammayyuu taanaani mana kiraayin galaa. Manni kiraayin immoo kutaa tokko keessa birrii 10,000 ta'an jira. Birrii 10,000 sana immoo eessaa fidaa? Hatuu fi Oromoon nan beeku. Oromoon kadee irra deemne kun. Kiraayin jira irra naa ka'e kun. Mana kiraayin galaa irra naa ka'e. Kanaaf qeerroon maalirra jira har'a jettee yoo na gaafatte qeerroon hojii dhabaadha. Hojiirra hin jiru. Barateedhaa injiinera meeqa jira? Akkaawuntaantii meeqa jira? Faarmaasistii meeqatu jira? Dookteera injiinera meeqatu jira? Beektaa biyya keenya keessa. Sirrii. Garuu hojiirra hin jiru. Kanaaf qaama dhimmi isaa ilaallatu yoo jiraate miidiyaa kana kan ilaaltan yoo jiraattanii qeerroo hojiitti seensisa. Hojii argatu qeerroon. Biyya kanaaf gaaddisni biyya kanaa qeerroodha. Kanaaf inni baay'ee nuti ulfaate Finfinnee kana keessatti beektaa nuti abbaa biyyaaf hin kenna malee baanee galla keessa oolla malee bakki nuti keessa bullu abbaan isaa hin beekamu manni isaa beektaa mana kiraayi galla ji'atti guyyaa 30 keessa teenye birrii 10,000 kaffalla. Hojiin immoo hin jiru. Kanaaf mana kiraayi hannee kaffallaa Oromoon nan beeku. Oromoon soban beeku sobee buluuf akka kanaati beektaa haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Sirrii. Ati amma qabeenya hagam qabda? Maal qabda? Rabbii faa galatu ani rabbii nan qaba. Qabeenya akka namaatti immoo wanti ani horadhe jiru haga ammaatti Oromoodha. Oromoon immoo unuuf qabeenya keenya beektaa. Nutis immoo isaaniif qabeenya. Oromoon waliisaaf qabeenyadha. Siigalee nama beekuuf nama wal hubatuu fi walii qabeenya. Waliif qabeenya. Kanaan alanii qabeenya dhaabbataa wanta ani qabu hin qabamu ammaatti. Garuu dargaggeessa ammasii taatee qabeenya abuun kee si dhaga'ame hin beeku? Oh my god akkamitti natti dhaga'amu baay'ee natti dhaga'ama malee sadarkaa kanatti nutuun makiinaa mataa koo qabaadhee mana mataa koo Finfinnee kana keessa qabaadhee baay'ee na gammachiisa. Garuu immoo qabaachuun baay'ee ulfaataadha. Aarsaa hedduu nama uffisiisaa. Isuma caalayyuu biyya kana keessatti qabeenya namoonni qaban namoota waggaa 60, waggaa 40, waggaa 70ti. Namoonni qabeenya qaban. Daddarboonni waggaa 30 gadi waggaa 30 illee mana kiraayi galu. Garuu maaliif kana ta'uu dandeettee yaadda? Maali ni beektaa? Gaaffii kee fi
deebii ta'a jedhee kana yaadu qeerroon maaliif qabe